Yoo yaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isiniif dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo guyyaadhaan dhaqqaban qabannee isinitti haannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsiin dura ergaa takka isin dhageessisaa. Ergaanis warroota mootummaan kan Oromootu biyya bulchaa jira, sabni kun Oromoodhaaf ta'ee jira jedhanii dubbatan akkasuma yaadanii sirni mootummaa kana Oromoodhaaf ta'ee jira moo ta'ee hin jiru kan jedhu irratti xiyyeeffata. Ergaa akka malee barbaachistu waan taateef dhageeffadhaa, laayikii fi sheerii tuquu hin dagatinaa. Yaada keessanis koomantiidhaaf kennaa. Asumaan gara ergaatti isin deebisaa, anaan boodarra walitti deebina. Ergaanis kinooti. Yoo hin jabaattu ta'e sirni kun si balleessa. Sirni kun saba Oromoodhaaf akka inni akka badaa jiru hin beeknetti isa dhabamsiisaa akkuma jiru karri inni itti deemu karuma ilaalaa jirtu kana sabni sirna hin qabne, sabni aadaan ta'adame hatame, sabni duudhaan hatame jiraatuyyuu jiraame. Keenya moo akkasuma? Keenya kan kaalcharii isaatti, aadaa isaatti, eenyummaa isaatti jabaate hamma morma dhabuutti. Yoo kaleessa lubbaa booritti argitaniitu ta'e abbaan kee deeggaraa waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii daa'ima lama haadha harkaatii fuudhaniitu lachuu isaanii iddoo tokkotti balleessa. Mee akkamittiidhaatiin daa'ima duudaa ijoolleen sun lamaanuu ijoollee waggaa 4 gadii lachuun isaanii harki meeshaa waraanaa baafatee daa'imatti dhukaasu kun dhuguma eenyummaa keenyaaf laa kan hin jabaanne biyyattii kana keessatti carraan jiraachuu inni argatu akka isa du'eetti yoo of lakkaa'e yoo hin jabaanne jarana hin bane yoo hin didanne yoo lakki jedhachuu hin dandeenye waan ta'u hin qabnuyyuu meebii kan qaban warri qabu ittiin jedhan qabeenya qabaachuu danda'u sun qabeenyaa miti eenyummaan namaadhaa hin dursa eenyummaa kee dhabdee aadaa kee dhabdee qabeenya yoo qabaatte hoomaa maayii siif hin baasu. Yoo hin didanne lafa kanarratti yoo lakke hin jenne sirni kun saba Oromoo dhabamsiisuuf deema. Akkuma amma itti jiru kanatti itti fufa waan ta'eedha. Hin didanna didachuun dirqii kee. Didachuu isa akkamiidha? Isa morma nun kutinaa daa'ima manaa gabbaastanii hin ajjeesinaa. Isin ajjeesuu hin dadhabdan yoo ta'e sabni keenya hin dhumu yoo ta'e du'u kaalcharii nuun godhina namni dubbachuu amma dhiisutti qeen barbadaani. Garaadhaaf galaa ilaala akka itti ajandaa uuman akka itti waan sabaadhaa gara dantaa ofiitti jijjiira. Boris hin dhufu kan har'a saba ajjeeseen goota kan jedhu har'a akkuma jiru kan kaleessa saba ganeetiin goota jedhama. Kanumaan siniin jedha hin jabaattu taanaan hin jabaannu taanaan eenyummaa qabnu xinnoo haftee kana dhabuudhaaf akka deemnu hin dagatina. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota maatii jiruu miidiyaa ergicha booda walitti deebinee jirra. Ergichaarraas akka waa hedduu hubattan abdii qabna. Kara deemaa namoonni hedduun ni beektu. Kara deemaa jechuun nama saba isaatiif malee guyyaa tokko ofii isaatiif jiraatee hin beeknedha. Waan dhaamsa kana uummata keenya hin geetteef galatoomii ulfaadhu siin jenna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa gara odeeffannoo keenyaatti isin deebisa. Mooraan siyaasa Oromoo haalli itti jiru yaaddessaadha jedhan kan yaada isaanii haala mooraa siyaasa Oromoo irratti yaada kennan bal'ina isaa akka taanutti isin dhiyeessa. Mooraan siyaasa Oromoo haala kam keessattuu tokkoomuun barbaachisaadha jedhan namoonni dhimma kana irratti yaada kennan. Yeroo mootummaan Itoophiyaa kan dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo qabate ilmaan Oromoo akka bineensaatti adamsee ajjeesaa jiru kanatti akkasuma diinni daangaalee Oromiyaa dhiibuudhaan ilmaan Oromoo daangaarra galan ajjeesaa jiru kanatti mooraan siyaasa Oromoo tokkoomuun barbaachisaadha jedhan. Akka namoonni yaada kennan jedhanitti mariin guyyaa hadheen gaddaam horn conversation irratti hayyoonni fi dhaabbileen siivilii mari'atan waan guddaadha. Sun immoo akkasumaan itti fufuu qaba jedhan. Mooraan siyaasa Oromoo osoo tokko hin ta'in garagaraan warra kaabaa wajjin yoo tokko taane uummata Oromoo irratti miidhaa guddaatu dhufa jedhan. Osoo guyyaa boruu mootummaan Itoophiyaa kan kufu ta'eeyyuu eenyutu aangoo qabata kan jedhu gaafii namatti ta'a. Kun immoo warra kaabaatiif iddoo banuudha. Miidhaa san caalutu uummata keenyatti dhufuu danda'a jedhan. Mooraan siyaasa Oromoo akkanumaan tokkoomee deemnaan eenyuyyuu jala hin dhaabatu. Biyyattiin harka Oromootti qofti borus jedhan. Kun osoo kanaan jiru hayyoonni marii horn conversation irratti argamanii marii booda yaada kennan akkas jedhan. Uummanni Oromoo Oromummaa isaa beekuun waan guddaadha. Namoonni baay'een keessaan barreessanii jabaadhaa nuun jechaa turan sun
wanti isan caalemo hinjirum ummanni dammaquu isaa agarsiisa akkasuma jibbinsa mootummaa kanaaf qabu agarsiisa namoota hedduutu biyya irraa nuuf barreessee ture nuuf bilbilaa ture jabaadha waraan qabsoo oromoo tokko taanaan homuu isin jala hin dhaabatu jechuudhaan nu jajjabeessaa turan wanti isan caale hinjiru kun gammachuu guddaadha jechuudhaan yaada isaanii kennan. Mariin Oromoo aadaa Oromooti. Aadaan Oromoo aadaa gadaa sirna gadaa yeroo dubbanna sirna gadaa keessatti Oromoon mari'ateetu seera baasee instituushinii yookiis immoo dhaaba ijaaree warduukaa dhaabbatee waan barbaadu godhaa ture. Akkasitti biyya ijaarees akkasitti mootummaa qabaates namni baay'ee mootummaa kana illee roognaayizii gochuudha. Adidduu Oromoo keessaas warri kasachaaltuu fi alagaanis nyaata aadaa Oromoo gadaxinneessa malee aadaa keenyatti deebisuun nu guddisa. Maaliif nama ofumaa ka'anii nama jala waan biraa jala fiiguun uummata tokko guddisuu hin danda'u. Uummati waan qabu waan guddaa lafa jiru dhiisee kan namaa jala deemuun waan inni nutti fide beekna. Maaliif namni koloonii jalatti kufee yeroo hundaa kolooniin biyya irraa fudhatee lafa fudhatee horii fudhata qofaatu hin ta'in mataa irraa fudhata. Mana barumsaatti kan inni nama erguu fi mataa kanarraa fudhachuudhaaf Oromoo keessatti warra barateerraa baay'ee keenyarraa mataa irraa fudhatee akka nu mari'annu nu godhee nu jeeqe malee kun amma turn to the source dha Amerikaa harkaa biraa. Yeroo aadaa ofii fi dhimma ofiitti deebi'an. We are returning to the source. Sourcing kun immoo Oromummaa karaa Oromoo biyya lafaa ilaaluu dhimma Oromoo ilaaluu dhimma biyya lafaa Oromoo karaa Oromoo ilaaluu kana jechuun dhimma nama miidhuudhaaf miti. Ofuma keenya akka namaatti waliin mari'annee dhimma keenya irratti baanee dhimma keenya karaa irratti deebifnee hojjechuudhaaf. Ani fakkeenyaaf kanan irratti xiyyeeffadhee waan nurraa hir'ate. Barree dura baruun nurra jira. Irra diddibnee darbuun nurra hin jiru waan nurraa hir'ate. Waan balleessinee nama hundumtuu gara fuulduraatti ba'eedha kana dururraa irratti kanan balleesse gara fuulduraatti immoo akka ittiin deemna jechuu barbaachisa. Kanaafitu nuti balleesse uummata ammana ga'u kana. Nuti warri barate nuti uummata keenya qaanes. Uummata guddaa, uummata aadaa isaan boonu, uummata of jaallatu, uummata kabajamaa kan karaatti dhimma isaa karaatti jalaa jeeqee nu warra barateedha. Amma garuu kana hubannee gara fuulduraatti paayineriin Oromoo Naashinaalisti. Lafa nuu kaa'aniiru bara 70 keessa Oromoo keessaa warri beekoo ciccimoon nama guddaa beekamuudhaan kan qindaa'ee adda bilisummaa Oromoon nu ijaaranii karaa nutti agarsiisanii pirogiraamii isaa lafa kaa'an karaa adda bilisummaa Oromoo karaa fedhii namatti duulee baduu dhiise. Fakkeenyaaf namni beeknoo jiraate ani dhiyoo kanatti waan kana qoradhee akka itti adda bilisummaa Oromoo dhalate baaroo dumsaa fa'aa warri isa fakkaatan magarsaa barii fa'aa waan isaan hojjetan kan hundumaallee xiinxalee karaa kitaaba godhee jira. Ammagaa nutu balleesse malee paayineriin Oromoo Naashinaalistiin warri qawweedhaan loluu jalqabe warri jaarmaa nu ijaare bara 70 keessa murteessan. Yeroo sanaa warri nama keenya barate kun gatiin qabu waan akkasiin taaluudhanii jaarmaa Itoophiyaa fudhatanii waan isaan irra gayyuu beenna. Yaada uummataa baay'ee gaariidha ture. Keessumaa kan nama gammachiisu uummati Oromoo Oromummaa isaatti boonudha. Oromummaan keenya nu barbaachisaa ilaalchi keenya Oromummaadha jedhanii baay'een karaa baay'ee yeroo isaan koomentii gochaa turan argee yaadi ka'e baay'ee nama gammachiisa. Uummati Oromoo waan kanatti baay'ee gammadee akka gara fuulduraatti waan kana laafifnee karaa irraallee manne gorsa baay'ee nu kennanii wanti kun jabaatee fufuu qaba. Uummati Oromoo ofiisaa malee nama biraan qabu ijoolleen isaa warri barattee waan amma jalqabdan kanatti jabeessaa itti fufaa kan jedhu naga'e. Nama dawalee natti masal arge teekistii waraanaa godhanis arge nama baay'eetu itti gammadee baay'ee nama gammachiisa. Hooggantoonni paartilee miseensa kaawukoos waajjira ABO dhiheenya kana barame daawwatan. Dhiheenya kana mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidhaan lagaa Abbayyaa irratti Ameerikaan harka keessaa qabdi jechuudhaan dubbatanii jiru. Garee Geetaachoo Raddaatii fi Gabratsiyoon jidduutti Sudaan guddaan uumamuun dhagahame. Sudaan uumame maali kan jedhu akka nutti dhiyeessee jira. Hooggantoonni paartilee miseensa kaawukoos waajjira ABO dhiheenya kana baname daawwachuudhaan michummaa isaanii ibsan. Waajjira ABO Gullalleetti argamu waggootaaf mootummaan erga cufame booda dhiyeenya kana baname. Jilli kun Profeesar Marraa Guddinaa Koongiresii Federaalaa Oromoo, Obbo Girmaa Baqqalaa Paartii Sabdaneessaa Itoophiyaa, Obbo Tasfaa Maariyaam Gujii Paartii Dimokiraataa Tokkummaa Uummata Sidaamaa hunda of keessaa qaba.
Gochi kun walta'iinsa miseensota kaawukoos kun tattaaffii gareewwan mormitoota adda addaa wal deeggaruu fi waliin hojjechuuf taasisaa jiran guddachaa jiraachuu kan calanqisiisu ta'uu himame. Maddi odeeffannoo kanaa waajjira qunnamtii hawaasa Abaawot. Ministeerri dhimma alaa United States Moroko Rubio ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin bilbilaan haasa'u ministeerri dhimma alaa USA beekse. Mariin kun kan gaggeeffame guyyaa har'aati. Ministeerri dhimma alaa USA fi ministeerri muummee Itoophiyaa tasgabbii gaafa Afrikaa fi guddina diinagdee irratti mari'achuu waajjirri dubbii himaa ministeera dhimma alaa USA beekse. Ministeerri dhimma alaa Marco Rubio bilbilaan ministeera muummee Abiy Ahmed waliin marii taasisaniin barbaachisummaa marii fi tasgabbii naannichaa cimsanii dubbataniiru jechuudhaan ministeerri dhimma alaa USA beekse. Ministeerri dhimma alaa United States ministeera muummee Abiy waliin bilbilaan kan dubbatan yeroo wal dhabbiin Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammaataa dhufee fi dubbiin biyyoonni lamaan walitti deddeebisaa jiran walitti bu'iinsa uumuu danda'a jedhamee yaaddoon waan uumameef. Tibbana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsa Itoophiyaa Ameerikaan gargaaru dubbachuun dubbii ijoo ta'ee ture. Itoophiyaan hidha kana humna biyya keessaa qofaan hojjechaa akka jirtu yeroo hidha kun jalqabu irraa kaasee ibsaa turte. Kanaaf tibbana Tiraamp gargaara jechuudhaan dubbii ijoo ta'e. Dhimma kana irratti battalatti mootummaan Itoophiyaa deebii akka kennu qabu jedhamee dhiibbaan godhamaa ture. Deebiin ministeera muummee irraas ta'ee ministeera dhimma alaa irraa osoo hin kennamin ture. Hadha waajjira qindeessaa piroojeektii hidha haaromsa Itoophiyaa ibsa miidiyaaf kenneen Itoophiyaan hidha kana humna biyya keessaatiin ijaaraa akka jirtu cimsee ibseera. Hidhi haaromsaa kunis fulbaana dhufu akka eebbifamu ministeerri muummee Abiy Ahmed tibbana dubbatanii turan. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabadhe isiniif dhiyaadhaan galma odeeffannoo keenya biraati. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabadhe isiniif dhiyaadhe hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin tuttaniif galatoomaa ulfaadha.